onni tatta'ee hafillee lakkoofsan qabu san baay'eedha. Yaaliidha sii galee nu amma tiim lammaa sana laf qabsiisaa gaafa deemnu Abiyyillee gaaf sana yaada kan umma deeggara. Garuu baay'ee wanni nani sitti himuu qabu tokko waan hin irraanfanne gaafa lammaanii nutti seenaa nuun jedhu nuun Abiyyi ni morme. Dhugaa rabbiin siin jedha lammaan guyyaa takka ni dubbata hin ta'u aluma ta'anii nu deeggaran jedhin. Lakkin ta'u lammaan immoo maaliif gaafa nu seennu Abiyyi gara waajjira dhaabaatti dhufeera. Itti aanaa ta'uu baatullee itti aanaa OPDO ta'uu baatullee waajjira dhaabaatti dhufeera. I think yeroo sana komenti godha namoota dhufan irratti innis waajjira dhaabaa waan jiruuf ijoolleen kun lakkii nu balleessiti nu diigdii jedhee lammaadhaan lakkii ijoolleen kun humna cimtuudha. Purely ijoolleen kun barcuma barbaaddu deeggarsa qofaadhaaf dhufti. Ijoolleen kun waa gargaartu biriijii nuu taatii jedhee lammaatu nu galchee malee lama Abiyyi miti kan nu galchee. Wanna kana jala muree dubbachuu waan qabuuf gaafuma sanillee humna haarawaa humna hooggansaa haarawaa kan barbaadu lammaa malee Abiyyi miti isin jechuuf. So itti dhufaa jira bakka bareeddurra jira. Ayyee bakka bareeddurra jira fayyaada'ee amma waan beetee perhaps overlook goone keessaa waan amma qulfii ati kaafte kana. Beetee odoo riifoormiin fixatiin riivolushinaaf riifoormiitu wal cinaa deemaa ture. Riivolushiniin akka malee shaffisee wayyaanii nyaate riifoormiin ammoo akka malee slowiidha kan OPDO keessatti hojjetamaa jiru. Jechuu dandeenya Dr. Milkeessaa otoo wayyaaneen nuu turte dabeetee 2018 nu harka jarjaruu baatanii at least amatuma lama odoo warraaqsisan itti fufee warraaqsa kana cinatti riifoormiin keessaa warra beetee isiin cuubbii achi keessa walii qabatte kana hundaa'uu jalaan sabboontootaan dhaloota haaraa kanaan bikka buuftanii jalaa ol guututti OPDO odoo hojii qulqulleessuu san hin fixatin wayyaaneen kufuun kufiinsa deebi'ee beetee Abiyyiin warra achi keessatti hafte ta wayyaaneen cuubbamte san aktiveet godhatee akka beetee ittiin deebata Abiyyi mafachitti adiisu. Warraaqsaaf riifoormiin walqixa deemuu dhabuun sanii fashallii kanaaf waan contribute godhee jira jetteen yaadda because inni nu predictii godhee jira naan jette wani ati naan jette wayyaanee kuffisuun laafaadha. Eega wayyaanee kuffisne booda ammoo dubbiin cimtuudhaa sanii sookaa already waan arge qabaa jechuudha lammaan waan hubatee qabaa. So revolution kana slow godhuu hin danda'amu takkaa'u maaliif riifoormii kana shaffisiisin baalaansii lamaan kana eeggachuu dadhabuun boodarra rakkootti dhalee jechuu ni dandeenya jechuudha. Sirruma yaadnati kaaftee beektaa TPLF hafuu hin dandeenye beektaa uummanni dhiibee dhufeera. Warri lammaan faa kunis dhiibaniiru. An jijjiiramni yeroo sana dhufe sirrumaadha jedhee yoon fudhe. Yeroodhuma isaa eeggatee dhufee jedhee yoon fudhe garuu qophiin gara Oromootiin ture. Qophiin siigalee saffisa guddaan dhufeera wanni kun akkuma tette. Humni kun humna hin beekamne yeroo jalqabaatiif humni kun humna mootummaa keessaa fi humni uummataa tokko ta'ee TPLF yeroo jalqabaa biyya sana keessatti seenaa biyya sanaa keessa ta'ee maan hin beeknetu ta'ee experience'iinis I think hin jiru. Nami gammadeera TPLF rommee ergamtoonni isaa OPDO'n tun deebi'ee nama ta'ee keessaa namni ba'ee hin amanamne kaa kun amma dhuguma
wanni jiru maan yoo turre jarri kun nu dha'uu danda'a jira. Jarri kun TPLF nu mure yoo sassaabee wanni godhe. Gartee gaafa haga caasaa mootummaa qabduu fi haga jaarmiyaadhaan caasaa mootummaa bulchituutu humna qabda. Gaafa simuran immoo dhumate jechuudha. Wanni baay'ee duuba deebi'aa. Humni tun deebii humna ta'ee ka'uudhaaf uummata kanallee akka barbaadde fixuu dandeessi. So wanni ta'e sun carruma gaariidha. Haaluma isaatiin ta'ee duubatti deebisuullee namni hin danda'u. Qabbaneessaa yoo jette waan biraa si dhalata. Qabbaneessuu hin dandeessu. Yoo qabbanaa'es immoo deebistee kaasuun rakkoodha. Wanni sun boba'ee deeme. Dhaabbadugaa eega qabbaneessuu hin dandeenye egaa carraan jirtu maali? Akkuma warraaqsi beektee wayyaanee irratti shaffise sanitti riifoormii gara giirii gara riivolushinitti deebisee wayyaanee in parallel OPDO rukutuu fi jijjiiruu isa irratti maaliif bikka tana laaffisee jechuudha. Already public supportii qaba. Miidiyaan alarraa isa gargaaraa jira. Even OMN fi OBN in parallel walitti dhufaa jiran akkuma tokkotti hojjetaa jiranii. So miidiyaa biyya keessaa biyya alaa harkaa qaba. Diaspora alaa qaba. Ka biyya keessaa uummata harkaa qaba. Poolisiin Oromiyaatiif qeeroon marji gootee jirti. Haala anjaawaa jiraachuu kiyya. Maandeetii bareedaa qaba. Eega wayyaanettuu ija diimtuu garsiise. Maaliif jarattii tanaaf lallaaffate jechuudha adda beekaa warra isii boccee tolfattee dibdee muddee keesse kana maaliif guututti of keessaa qulqulleessin jechuudha. Silaasan godhe riivoluushinni kun beekadhu kaa firiin dhalaa asitti xiyyeeffannaa walqixan laanne jechuu hin dandeenya jechuudha. Lammaan too busy ta'eeti bikki tun bilaand ispoortii irraa taate isanoo bikka kana isanitti mul'anne jechuudha. Abboo wanni tun ammallee itti haftee jirti haa qulqulleessinuu dubbii jettu sani silaa haga wayyaan irratti qabsaawame sani maddi itti OPDO irratti illee qabsaawame namni akkuma amma jalaatti ol guuraa jirtan kana guututti caasaa san qulqulleeffatanii silaagaa injifannoo kanallee Oromoon tikfachuu ni danda'a yaadajuun natti dhufe. So lammaan bikka tana maaliif hin dandahin jechuudha. Wayyaaneen laaffattee fi dubbiin OPDOdhaa maaliif itti jabaatte? Kana gaa wanni dubbii Abiy Ahmed ka fidu kana. Gaafa wanni kun ta'u gaa Abiy already afaan Oromoo dubbachuu eegaleera. Sirbicha keessa seeneera. Nami hundi mirqaanaa jira. Oromoon keessaa alaan akkuma sila jette poolisii qeerroon dabballeef uummanni afaan takka haasa'e san keessa Abiy keessa galee yeeyyiin gogaa hoolaa uffate wayii seeneetuma sirbannis so innillee gammadee lammaa tanatti dhiyaate looyaal ta'e waan lammaan jedhu dalagaa waan lammaan nyaadhu jedhe nyaata waan lammaan uffadhu jedhe uffata yoo lammaan ciisi jedhe hin ciisa yoo lammaan ka'i jedhe ni ka'a yoo lammaan kophee kiyya naa hidhi jedhe kophee isaa gad jedhee hidha rabbii jedhi lammaadhaaf dhaqeetuma akka nama malaayikaa wayii ergamee fi waa takka nama Abiy jedhamu kana shakkuu hin danda'u lammaan jechuudha sii galee. Nama dhaqeetuma Oromoo naashinaalistii ta'ee ni yaadatti yoo ta'e lammaan maal godhe beektaa ayyaana jala bultii ayyaana waggaa Itoophiyaa takka ture lammaan pirezidaantiidha. Abiy waajjira dhaabaa jirti. Dhaqiitii galma abbaa gadaa daamaatti Oromiyaan ni bilisooma jedhii haasee jedheetu lammaa Abiyyiin erga. Beeki yoo lammaan waan kana pirezidaantii ta'ee dubbachuu hin danda'u Oromiyaan ni bilisoomti jedhee biyya ofiifuu bushaa jiru. Yaadi keessatti biyya bushaa jirtu akkasiin jettu. Gurbaa xiqqoo gadi harka gadii jirtu kana dhaqiitii
haasawa bakka pirezidaantii bu'eetu haasawa godha beektaa ergamee gaafsan achi turre bakka pirezidaantiin na erge nama sin jaalattan pirezidaantii keenya Lammaa Magarsaan na erge jedhee tabiyyi haasawa isaa akkasiin ol qabee isumaan isinii dubbisa jedheetu yaa uummata Oromoo bakka gammaddee ayyaana gaarii siif haa ta'u qabsoonni itti jiru kun haga galma ga'uutti wanni dhaabbatu jiru jedhee erga haasee dhuma isaarra Oromiyaan ni bilisoomti jedhee harka isaa akkas godheetu waltajjii irraa bu'ee beektaa Abiyyi Ahmed kun. Rabbii jedhii nama kana akkamiin shakkita? Nama akkasii perform godhu nama akkas diraamaa keessatti taatoo akka barbaade sii taphatu Lammaan maal godheetu shakka nama nani qabudha dheetu ofitti aansee sii galee gaa laalladha. Hiriira san keessatti tiim Lammaa keessatti nama nani qabu nama nani irratti rilaayee godhu yoon du'e nama gumaa koo baasu jedhee nutti hima beektaa. Rabbii jedhe yeroo mataa kiyya kan na dhukkubsu gaafa nu yaamu yoon du'e gumaa kiyya kan baasu Abiyyi Ahmed mun jedha lamma. Rabbi awwaansisu kun qabu. Dhimma ani gara booda poolitikaas nama Oromoon dhumtaa ofaa dandeessee bilisoomtee dimokiraasii mataa ishiitiin haa jettuudha malee fixadheera waa'ee siyaasaa aangoof bolola maali. An barsiisaadha nan barsiisee jiraadha. Wanni sobuuf hin qabu siin jedhee. Yoon du'e gumaa kiyya namni naa baasu Abiyyi nuun jedhee amane. Jechuun qulqullummaa Lammaa Magarsaa fi Abiyyi ammoo dhuftee jala seentee akkasiin inni amanee hiriira isaa nama itti aanee jiru nama lammaffaa jenna beektaa Oromiyaa raggaabsa. Abiyyi nama lammaffaa. Nama tokkoffaa Abiyyi maqaadhaan akkas number 1 number 2 jenna beektaa ijoollee yeroo san namoonni achi turre gaafa sun number 1 argattee jedhama. Argadde jenna. Number 2 jira gaafsan number 2 na argee bar jetti mucaan tokko Jawaariin argadhu naan jedhanii maal jetti namni jira wanni tattaphatamu yeroo san. Number 1 number 2 ta'anii tattaphatan. Number 1 Lammaa number 2 Abiyyi gaafsan. So shakkii waan hin turree fi yeroo sanatti namni waama takka haasa'u jira Oromoonii fi keessaa alaan mootummaa keessaa mootummaa alaan qonnaan bulaa fi daldalaan namni hundi jaarsaa jaartiin hundi afaan takka haasa'e wanni si shakkisiisu hin jiru. Waan sana keessaa qophaa'anii yaadi keessattis dubbiin akka dhalatu godhanii jijjiiramni dhufuu qaba. Dirqisiisuu sanatti gaafa deeman egaa achitti deemnaa jechuudha. Gaafii xiyyaatti aanu. Amma Abiyyi akka gaariin ibsite jechuu kiyya nulli akka shabboo miidiyaatti Shaarukaan jennaan jechuu kiyya aktar Booliwudii aktara siyaasaati Jawaar ammoo artistii siyaasaati namoo akkasitti wal dhabanii kun aktara ammoo waliin eenyu Abiyyi Ahmedi mee waa'ee Abiyyi amma Lammaan ulaagaa maaliini atiitu jira waa'illeen isaa ka alarraa dhufee jira ka isa bira jiru jira opshina numa qabaa jechuudha. San hunda keessaa Abiyyiin ajajamu isaa saniini beektee isa gawwoomse moo gahumsallee Abiyyiin ni qabaadha. Dandeettii addaa kan beektee Lammaan itti fayyadamuu barbaade maali? Isaniin mari'atee yeroo isa kana beektee aliveetii godhu kana isanoo beektee akkama Tiraampiin ugaa kaabinee isaa muudatu seneetoroota irratti fidee nama kana naa gulaalaa naa muudaa jiru sanitti carraa akkasii filtara godhuu venting siistemii sanii uummate moo ofumaaf itti amanee namni kun obboleessa kiyya gumaa kiyya baasaan analisiisiisaati moo isanoo akkasitti itti amantanii jirtanii jechuudha. Keessaa ugaa indikeeshinni jiru akka isaanii dhufneewu fadhaa ture. Kunuu kaasilaa xiqqashoo alartii isa godhuu mala nama haaree ammas teestettee miti qabsoo Oromoo keessatti bulchiinsa keessatti illee godinaa kana amma aanaa kana illee bulchiittee
achirraa illee wanni beetee profaayila isaatti itti ilaaluu dandeessu hin jirtu namni kun ka sabumarraa gabbu'e akkamitti isa keessaa namni isa shakkuu dandee jira lammaanoo ulaagaa kamii fi meeritii kamiini waa tuuta isaa san keessaa isa filatee jechuudha. Amma gaa dubbiin tun gaafa sosochiin kun godhamu barcuma federaalaa opiidiyoon fudhachuu qabdeen jedhu murteeffatanii warra opiidiyoo kun koree giddu galeessaa irratti. Gaafa kana laal nuti amma hooggansa dhufne malee koree giddu galeessaa hin taane amma yoona. Keessaa aniif taayyeen fulbaana 2018 koree giddu galeessaa seene Jimma irratti. Sandura wanni kun opiidiyoo keessatti nuti koree giddu galeessaa hin taane. ODP gaafa taatu koree giddu galeessaa taane nu Jimmatti. So isa dura gaama dubbiin atamma kaafte kuni Abiyyi hoogganaa opiidiyoo ta'ee ka inni filatame gaafa qabsoon tun finiinte Oromoon jijjiirama barbaade waa'ee maaster pilaanii gaaffii miti sun hiikan qabu biyya jijjiiruu barbaade Oromoon gaaffii jajjabduu kaasee san keessatti amma yeroo sana dantaan addaa Oromoon Finfinnee irraa qabu paarlamaadhaan labsamuudha jedheetu gaaf sana lakin dantaa addaa tana Finfinnee irraa barbaannu seera akkasiin barbaannu barcuma guddaa masaraa barbaannaan jedhu dhiyaatee fudhatama argate. Barcuma guddaa yoo qabanne Finfinnee nuu keenya. Wanni dhukummataa opiidiyoo keessa seenee namni hunduu dhugumaan bar. Maatti godhanu abbaa duulaadhaan dhaabeedhaan innaan abbaan duulaa maal jedha yeroo sanii lakkii ijoollee seera kana qabadhaa ammaa fi waan argattan qabadhaati ka hafte irratti immoo falmadhaa jedhe abbaan duulaa gaafsan. Seera dantaa addaa afaan Oromoo afaan hojii Finfinnee haa ta'u Finfinnee barcumni parsantii 40 ka Oromoo haa ta'u waan kana fi dachii bulchiinsa lafaa wal qabatee waan kana Oromoodha waan kennu qaba seerri dhiyaate sun labsiin paarlamaan baasuudha deemu waan kana akka dhaaban keessaa Abiyyi waajjira dhaabaa ture gaaf sanaa Addisuu Araggaa Shimallis Abdiisaa fi Kaasahuun Goofee ergeetu paarlamaa dhaqaa jeeqaati akka labsiin sun hin dhaabbanne wanni kun Amaaraa walitti nu buusaa dubbiin Finfinnee kun Amaaraa waliin nu buusaa nummoo barcuma olii barbaannaa barcuma olii argachuuf immoo Amaaraa waliin taaneetu malee dubbiin jalaa balleessuuf deemti TPLF'n jechuudhaan ijoolleen maqaan kun sadan dhaqanii paarlamaa jeeqanii abbaan duulaa Shimallis kanaan wanni isin har'a gootan namni silaa waa argatu argateetu karaa dhugaa ta'e kaaf immoo irratti deema. Tunis keessan silaa ka isin jettan sun illee keessani jedhee wallolee dubbiin tun akkasiin utuma deemuu abbaa duulaaf lammaa wal dhaban. Waan tanarraan dubbadha. Dubbii jabduun as jirti gaa. Abbaan duulaa afayaa'ii mana marii bulchee mana maree paarlamaa Itoophiyaati. Lammaan pirezidaantiidha. Abbaa duulaan adeemsa keessaa egaa abbaa duulaan Geetaachoo Asaffaa kanatti dhiyaata. TPLF durii kana faana dhugaa waan kana godhata. So irraa hin cituu hin danda'us uumamumaanis hin danda'u. Lammaan faa citan. Lammaan faa TPLF faana ijaa fi adaamii yookaan walii faallaadha beekadhu. Abbaan duulaa immoo gamasiinis hin taphata waan ta'eef jecha gamana immoo koree giddu galeessaa opiidiyoo keessa illee ni jira. So haalli isaa kun ittiin tolle beeki wanni godhadhu siirees ta'ii jedhamaan se'agaa kallattiin durataa dhaabaarraa sii kennamna waan san fudhachuudhuma qabna. So abbaan duulaa immoo ofiifuu guddaadha. Ajaja kana fudhachuun ulfaatinna. So haalli gochisaa innuu muummicha ministeeraa ta'uu barbaadinna. So warri fedhii sana qabu warri TPLF abbaa duulaa muummicha ministeeraa gochuu barbaadanii lammaan immoo
hin ta'u nama nu keenyutu nama nu taanutu yookaan anuma yookaan nama nan godhutu ta'aan jedhu qaba. So dubbiin wal dhabdeen abbaa duulaa fi fedhiin abbaa duulaa clear ta'uu dhabuun yeroo sana opidiyoo diiguu jalqabe si hubadhu. Opidiyoon tuni lammaa qofa miti. Koree giddu galeessaati. Koreen giddu galeessaa waa itti amanutu ta'a. Lammaallee ka ol fide koree giddu galeessaati. So lammaan deebisee koree giddu galeessaa kan ammoo biyyee nyaadhaa jechuu hin danda'u. Jarumarra dhaabbateetu TPLF illee loluu jira waan ta'eef. So abbaan duulaa kana keessatti fedhii hin taane agarsiisuunsa fedhii warri TPLF isa dhiyeessuu barbaaduun isaanii mee namni abbaan duulaa haa ta'u paarlamaarraa afyaa'ummaa gadhiisee sabni kootuu maal ta'uu jedhee haasa'ee yeroo muraasa keessatti immoo hin deebi'e dafetu. Wanni ta'e hin jiru utuu hin filatamne hin ba'ee hin deebi'e ni yaadattu yoo ta'e. Yaa gaafa so achirratti wal dhabdee guddaan uumame eessa dhaqxaa? Maal yaadde? Yoo akka dhaabaatti ta'e baay'ee gaarii. Akka dhuunfaatti garuu Getaachoon fa'aa isa dhiyeessuu barbaadan nama biriijii jara godhuugaa. I think Itoophiyaan duulaa gaaf sana ta'ee jiraate iyyuu hin badu Abiy kanarra for sure isa tan dhufa ni haasofna. Muktaaruutu Xaqilaa Ministeerii ta'ee jiraate biyyi nagaa argattisiin jechuufi Abiy isa dhiisiiti tan dhufa san. So dubbiin asirra gaafa wal dhabdeen abbaa duulaa fi lammaa gidduutti ta'uu yeeyyiin sila maqaa dhoofne sun abbaa duulaa jala seenteetu anaat ta'a muummicha ministeeraa namittiin si jibbite kun immoo hin taatu lammaan hin taatu jettee achi galte jechuudha gala. Dubbiin asirratti ammallee lammaan Abiyyi nama kooti jedhee yaadaa jira ammallee. Isheen garuu Abiyyi garuu abbaa duulaadhaan dhiisii namittiinis hin taatu Oromiyaa irraa caffee keessa jira ofiifuu ana paarlamaa jira ana tureediidha waan ta'eefi atummaan na deeggarii. So yeroo sana immoo abbaan duulaa fi lammaan wal eeggatan akkatti. So Girmaa Birruun asii yaamame as ture gaaf sana Ameerikaa ture biyya yaamame gaafa dhufuu jaarsa abbaa duulaa faana Abiyyi lammaa wal loleera jaarsa xiqqoonni nurraa tasgabbeessi jedhaan Abiyyi. Garuu laf jala immoo of qixeesseera of dhiyeesseera Abiyyi waan ta'eefi so ajandaan hundi eenyutu muummicha ministeeraa nuu ta'a opidiyoo keessaa waan jedhu eenyu dura taa'aa dhaaba opidiyoo ta'ee san booda muummicha ministeeraa ta'uu dura taa'aa yaadik ta'uu achii booda muummicha ministeeraa ta'uu tanaa Abiyyi lafa jala hojjechuu eegalee so keessaa abbaan duulaa baay'ee gargaareeni Abiyyiini. So gara koree giddu galeessaatti gaafa deeman woma sasalphaa so Oromiyaanuu biyyaa eenyutu nuu bushuu danda'a Oromiyaa tanaan jedhu ajandaa godhanii lammaa alamee rabbii jedha namni Oromiyaa tana bushuu danda'u jira jennaan koreen giddu galeessaa hundi hin jiruu jedhan. So isa suma dhiisaati Xaqilaa Ministeerii namni nurraa dhaqee nuu qabu Abiyyan jedhu dhiyeessan. Gaaf sana gala koree giddu galeessaadhuma lammaa ol baasetu lammaa tasuma nuwaa fi Abiyyi nurraa deemee Itoophiyaa tana nurraa qabatu. Wanti jettu kun opidiyoo keessatti fudhatama argattee waan tana duuba immoo wal dhabdee abbaa duulaaf lammaatu dubbii tan dhiibee fide malee lammaan fedhii qaba moo hin qabu muummicha ministeeraa jettee yoo na gaafatte fedhii qaba ture. Garuu immoo wanni dhiyaate maanni Oromiyaanuu biyya namni immoo Oromoon dhaga'uu danda'u eenyu jennaan lammaa malee namni Oromoo dhaga'uu danda'u hin jiru. So maarree jennaan lammaan asuma Oromiyaa tana haa qabu. Abiyyi dhaqee asuma ajajnaani. Lamumaatu sumatu ajaja asumarra teesseetuma achittis itti himteetuma wanni godhuu qabu galgala qoratta. Abiyyi haa erginu.
ammoo atis miseensa paarlamaa Itoophiyaa miti ati miseensa caffeeti malee maal jedhaniituma maal jedhanii wanni miseensa caffee sun inni rakkoo qabu maamoyaa mircaa jedhama galgaluma takka gabbuuteetuma wannuma korojoo sassaabattee ol deebita waan OPDO fi yaadignuma beeknaami wanni sun rakkoo miti siin jechuu fi so waan sanaanii abbaan duulaas ilaalcha muummicha ministeeraa ta'uu drop godhee Abiyyi akka muummicha ministeeraa ta'u irra walii galamee lammaan illee waan sana dura dhaabbachuun irra hin jiraatu. Amaneessi akkamiin shakkasii afaan Abiyyi dubbatus immoo waan akkasiiti nu gaafsan sadarkaa jaarmiyaa keessa hin jiru. Nu gaafa sana jaarmiyaa keessa seennee humna ittiin nama amansiisuu fi waa yaada dhiyeeffachuu hin qabnu garuu ammoo nu gaafsan illee ilaalchi teenya lammaa faana wal arginas looyaalitiin keenya illee lammumaaf fedhiin keenya illee lammuma ol deemaa haa ta'u garuu gara OPDO sadarkaa jaarmiyaatti murteessanii jennaan maa gochuu hin dandeenyu waan lammaanis akka dhaabaatti fudhatee akkas ta'e dubbe. Kun hundi dootiilee miskoon immoo walitti nu hidhaa jirta jechuudha. Kunis something new malama keenyaaf kun waan overlook goonirraa.